ተመልከት tibbana miidiyaalee Itoophiyaa keessa jiraniif ajandaa kan ta'e barsiisaa fiiziksii digirii hin qabne kan yeroo 3 sababa suusiitiin yuunivarsiitii irraa ari'amee jireenyi itti cime Finfinnee fi Bishooftuu keessa daandii irra jiraachaa kan ture Tiichar Daani'eel eenyudha? Seenaa akkamii qaba? Suusiin miidhaa akkamii isarraan ga'e? Ammoo haala akkamii keessa jira? Guutummaa isaa viidiyoo kana keessatti kan argattan ta'a. Daawwattoota keenya akkam jirtu kan daawwachaa jirtan Burqaa Oduuti. Chaanaaliin Burqaa Oduu dhugaatii oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaan chaanaalii kana irratti argattu. Chaanaalii keenya subscribe akka gootan viidiyoo kana immoo like akka gootan kabajaan isin gaafacharraa gara viidiyoo keenyaatti darba. Tiichar Daani'eel dhalatee kan guddate magaalaa Dirree Dawaa keessattidha. Tiichar Daani'eel seenaa isaa yoo himu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti dadhabaan ture jedha. Barumsis akka isaaf hin galle yaadata. Akka barumsi isaaf galuuf yaalii guddaa godhus gonkumaa barumsi naaf hin galu ture jechuudhaan qormaata ministirii kutaa 8ffaallee namarraa hatee qabxii gaariin darbuusaa yaadata. Abbaan isaa immoo waardiyyaa mana barnootaa sunii ture. Kan waardiyyaa ta'e hojjetus Tiichar Daani'eel kaffaltii malee barachuuf akka carraa argatuufidha. Abbaa jabaa ilma isaa barsiifachuuf halkan qorrasaa guyyaa aduusaa danda'e hojii waardiyyummaa hojjetu qaba ture. Tiichar Daani'eel barnoota sadarkaa lammaffaa yeroo eegalu kutaa 9tti barataa cimaa ta'e addumaan maatisii fi fiiziksii sirriitti hubachuu eegale. Seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaa barnoota isaa kutaa 9ffaatti daree keessaa 3ffaa bahuudhaan badhaasa argachuu danda'e. Barnoota isaa itti fufuudhaan yuunivarsiitii Finfinneetti gosa barnootaa makaanikaal indastiriyaal injineeringii barachuu eegale. Waggaa tokkoffaarraa tamboo caatii fi hashishii fayyadamuu eegalee adeemsa keessa suusii keessatti kufuudhaan barnoota isaarraas ari'ame. Yeroo dhokatee mooraa yuunivarsiitii keessa jiraachaa turus gaafa dirqama ta'u maatii isaatti deebi'ee jiraachuu eegale. Abbaan isaa waan mana keessaa qabu gurguree maallaqa walitti qabatee carraa iskoolaarshiippii isaaf mijeessuudhaan gara biyya Chaayinaatti ilma isaa Tiichar Daani'eeliidhaan erge. Iskoolaarshiippii kan argachuudhaan Tiichar Daani'eelis gara biyya Chaayinaa imaluun bifa haaraadhaan barnoota peetirooleem injineeringii barachuu eegalee achittis sababa suusiitiin barumsa addaan kutee guyyoota 10 hidhamee gara Itoophiyaatti qabamuudhaan deebi'e. Ammas abbaan isaa Dirree Dawaarraa gara Finfinnee dhufuun siree kireessee ji'oota 3 Finfinnee keessa isa jiraachise. Ammas marsaa lammaffaaf irra deebuudhaan abbaan isaa mi'a qabu gurguree namarraas liqeeffate. Harka duwwaatti hambisuudhaan carraa iskoolaarshiippii si'a lammaffaa ilma isaatiif mijeesse. Tiichar Daani'eelis marsaa lammaffaaf gara Chaayinaa imaluun dipaartimentii haaraa kompiitar saayinsii barachuu eegale. Tiichar Daani'eel isa lammaffaa kana yeroo deebi'u garuu murtoo tokko murteeffateera. Murtoon inni murteeffates guutummaan guutuutti suusii dhiisuudha ture. Garuu hashishii fi tamboo dhiisuus suusii dhugaatii hamaa keessa galuudhaan of arge. Ammas marsaa lammaffaaf sababa suusiitiin Chaayinaarraa ari'amee gara Itoophiyaatti deebi'e. Amma garuu salphina kana abbaa isaatti himuuf haamilee hin godhanne utuma maatii isaatti himiin Finfinnee keessa jiraachuu eegale. Maallaqa xinnoo harkaa qabuun Finfinnee siree kireeffatee jiraata. Haguma oolee buluu maallaqni harkaa qabu immoo harka isaarraa qallata. Gaafa harki isaa duwwaatti hafus Finfinnee keessatti daandiitti bahuudhaan jireenya daandiirraa eegale. Tiichar Daani'eel abbaan isaa ilmi koo Chaayinaarraa naaf barataa jira. Boru barnoota isaa xumuree sadarkaa guddaarra naaf ga'a jedhee eega. Tiichar Daani'eel garuu Finfinneetti daandiirra jiraata. Taansuunis Finfinnee gadhiisuun gara Bishooftuu imalee jireenyuma daandiirraa itti fufe. Guyyaa tokko beela'ee rakkinni yoo tammaatu duus Finfinneetti du'a jechuun gara Finfinnee imala eegale. Baasii keessatti shamarran tokko waliin wal bare ishee dubbisee seenaa isaatti hime. Carraa kanaan wal baranii shamarran gara laaftuu kan haalli isaa ishee gaddisiise argate. Isheenis mana isheen kireeffattee jiraattu keessa firaashii xinnoo isaaf gumaachuudhaan of bira isa jiraachisuu eegalte. Tiichar Daani'eelis adeemsa keessa suusii dhiisuudhaan jarri lamaanis abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii of arganii. Abbaan isaas dhukkubsatee du'uuf jiini 3 yeroo hafutti isa bira dhaquudhaan ji'a 3 kana ilma isaa biratti dabarsuuf gara Bishooftuu imalee. Abbaan isaas Tiichar Daani'eeliidhaan atutuu ijoollee qo'achiistee ni dandeessa jechuudhaan yaada haaraa isaaf kaase. Yerichis yeroo koronaati. Tiichar Daani'eelis manuma isaatti waamee ijoollee qo'achiisuu eegale. Koronaan darbee ijoolleen gara mana barnootaa gaafa deebi'an mana barumsaa ijoolleen inni qo'achiisu itti baratanitti akka carraa barsiisaan fiiziksii yeroof hin turre. Ijoolleen inni qo'achiisu immoo daayireektara mana barumsichaa bira deemuudhaan barsiisaan fiiziksii kan nu qo'achiisu barsiisaa cimaan ni jira. Inni maaf nu barsiisu jechuudhaan yaada kaasanii. Daayireekterichis Tiichar Daani'eel waamuudhaan amma barsiisaan fiiziksii argamutti wayitii fiiziksiitti daree barnootaa seenuun daree keessa dhaabadhu guyyaatti qarshii 50 siif herreegna isaan jedhe.
Tiichar Daaniinis itti walii galuudhaan kilaasii seenuu eegale. Inni garuu barsiisuu waan fedha qabuuf yeroo daree seenu barsiisuu eegale. Barattoonnis waan isa jaalataniif carraan barsiisummaa isaaf kenname. Tiichar Daaniinis yeroo jalqabaa barsiisaa fiiziksii ta'uudhaan qacarame. Daawwattoota keenya Tiichar Daaniin garuu digirii tokkollee harkarraa hin qabu. Dandeettiidhuma inni qabuu fi barattootaan jaalatamuu isaa irratti hundaa'uudhaan carraan barsiisummaa kun isaaf laatame. Miindaanis isaaf kanfalamuudha eegale. Utuma barsiisuu Tiichar Daaniidhaan mul'anni haaraan dhufe. Dhaabbata mataasaa hundeessee barattoota kutaa 12ffaa barnoota dabalataa kennuu eegale. Imala isaa keessattis bara 2016 barattoota kutaa 12ffaa baay'inni isaanii 45 ta'an maatii isaanii irraa fudhachuudhaan ji'oota afuriif isa waliin akka jiraatan gochuun haati manaa Tiichar Daanii immoo barattoota kana maraaf haadha ta'uun nyaata isaaniif hojjechaarra. Tiichar Daaniin immoo barnoota isaanii isaan qo'achiisaarra seenaa ajaa'ibaa hojjetanii barattoonni sun martuu qormaata kutaa 12ffaa bara 2016 milkaa'anii yuunivarsiitii galuu danda'anii. Imala isaa itti fufuudhaan Tiichar Daaniin yeroo ammaa kana immoo gara Finfinnee dhufuun barnoota fiiziksii oonlaayinii barsiisaatii jira. Gara fuulduraattis mul'ata guddaa akka qabu dubbata. Sadarkaa Afrikaatti biyyoota garaagaraatti dhaabbata hundeessuun barattoota barsiisuun mul'ata guddaan qabas jechaa jira. Egaa akkuma baay'een keessan beektan yeroo ammaa kana immoo ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'uudhaan miidiyaalee xixinnoo fi gurguddoon martii waa'ee isaarraatii dubbachaati jiru. Egaa seenichi seenaa ajaa'ibaati. Daawwattoota keenya sabskiraayib gochuu viidiyoo keenya immoo laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jechaarraa seenaa Tiichar Daanii gabaabsinee isiniif dhiyeessine kan hagammaatti hordoftanidha. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti nagaan naa tura.